Yeroo wayii namicha umuriin isaa deeme tokkotu qurxummii qabatee manatti gala. Akkuma mana ga'een mucaan isaa tokkichi inni dulluma keessa argate tokko harka isaa bal'isaa abbaa koo jechaatti fiigee hammatee isa simata. Ol galee meeshaatti qurxummii baatee dhufe keessaa haadha warraasaa umuriin deemte waliin qurxummiiwwan sana baasee meeshaarra naquu eegala. Akka tasaa ta'e garuu qurxummiiwwan sana keessaa qurxummiin tokko lubbuun hafeera ture. Daa'imni sunis abbaa isaatiin abbaa qurxummii kana bishaan keessa naaf kaa'i naaf kenni ilaaluun barbaada na jalaan ajjeesiin jedhaan. Abbaan isaas mucaa isaa waan mararsiifatuuf tole jedhee meeshaa keessatti bishaan naqee achi keessa qurxummicha godhaaf. Qurxummiiwwan hafan immoo nyaataaf oolfatan. Mucaanis gammadee qurxummii lubbuun hafte sana kunuunsuu eegala. Guyyaa keessaa gaaf tokko garuu mucaan sun qurxummiin sun qofaasaa ta'uun isaa isa gaddisiisee yeroo maatiin isaa mana jirretti qurxummii sana fuudhee laga bu'ee laga gara gidduu seenuun qurxummicha gadhiisa. Mucaan ijoollee waan tureef of eeggannaa waan hin gooneef lagichi qurxummii qofa otoo hin taane mucaa sanas itti dabalee fudhatee sokke. Ollaan bitaan mirgaa mucaa oolchuuf lagatti yaa'an lagni sun garuu mucaa gad liqimsee gurbaas oolchuu hin danda'amne. Qurxummiin irbaata isaaf akka ta'u dhufee oolchuuf ofii irbaata qurxummii ta'e. Haati gurbaa ilma ishee tokkicha dhabuu isheen naasurraa kan ka'e lubbuun ishee darbe. Abbaan mucaa sunis osoon qurxummicha manatti hin finne ta'ee osoon akka inni jiraatuuf lubbuun hin dhiisne ta'ee kun hundi hin ta'u ture jedhee ceephoo sammuusaa dandamachuu dadhabee finyootti morma kennatee ni du'e. Argitanii wantoota du'uu qaban yeroo isaan du'uu qabanitti akka isaan du'aniif dhiisuun keenya wantoota jiraachuu qaban yeroo isaan jiraatanitti akka isaan nu jalaa ajjeesaniif carraa isaaniif kennuudha. Kun giddoo baayogiraafiidha.